Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha Gadaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduu keenya sa'aatii kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa jalqaba irratti hangafuu ta'uudha. Mootummaan warra ofii bobbaasee fi rakkoo naamusaan hir'ifaman galchaa jira jedhan obbo Jireenyaa Guddataa. Qaala'insi jireenyaa gadi bu'aa jira jedhe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti yakki guddaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuun himame. TPLF miidiyaa Tigraayitti qoodinsa labsuu irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadate. Naannoo Tigraay fi Amaaraatti cabbii fi lolaan lafa qonnaa barbadeesse. Masriin dhimma hidha haaromsaa guddichaa gara mana murtii addunyaatti geessaa jette. Amma gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu guyyaa har'aa isinitti muraan isin wajjin turtii kan taasisu ana Maanu'eel Naggaati. Tibba kana garee hidhattootaa galaa jiraachuu kominikeeshiniin godina Horroo Guduruu Wallaggaa beeksisee ture. Dhimma kanarratti yaada isaanii DW'dhaaf kan kennan gorsaa olaanaan WBO obbo Jireenyaa Guddataa mootummaan warrumaa ofii bobbaasee deebisee galchaa jira jechuun himaniiru. Caaltuu Badhaasoo dabalata oduu kanaa akka taanutti qindeessiteetti. Godinaalee Horroo Guduruu fi Wallagga Ba'aa keessatti yeroo dheeraaf uummata iraarsaa kan turanii fi haleellaa faannoof akka saaxilamu kan taasisan gareen hidhattootaa Faqqadaa Abdiisaan durfamu galuu itti fufan. Kanaan dura Faqqadaa Abdiisaa yeroo lammaffaaf mootummaatti galuun kan ibsame yoo ta'u, ammas gareen isa jalatti socho'aa turee fi Jaal Yaaddessaan hoogganamu galuu kominikeeshiniin godina Horroo Guduruu Wallaggaa ibseera. Dhimma kanarratti yaada isaanii DW'dhaaf kan kennan gorsaa olaanoon WBO obbo Jireenyaa Guddataa mootummaan warruma ofii bobbaase deebisee galchataa jira jedhan. Kana malees kanneen faayidaan gowwoman naamusaan waraana keessaa irrifaman sossobuun galchee akka waan WBO'n galeetti fakkeessaa jechuun diraamaa sirnichaa saaxilaniiru. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Aayiloo Addunyaa immoo hidhattoonni kunniin waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholiin siiqqee taasisaniin galuu himan. Kana malees mootummaan warra sanyii nagaasaa wajjin galeef leenjii kennee hojiitti bobbaasuun amilee itti uumeera jedhan. Dhugaan jiru garuu faallaa kanaa akka ta'e himamaa ture. Ijoollee sanyii nagaasaa wajjin galan keessaa walakkaa ol mana hidhaatti iraarfamaa kan jiran yoo ta'u, kaan ammoo ajjeefamaniiru. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa qaala'insi gadi bu'aa jiraachuu ibsee akka ibsichaatti yoo ta'e qaala'insi dhibbeentaa 13.6 gadi bu'aa jira jedhe. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa dhuma ji'a hagayyaa bara 2025tti qaala'insi jireenyaa waggaa biyyattii gara dhibbeentaa 13.6tti gadi bu'u gamaagama taasiseen bira gahuu walgahii arfaffaa koree imaammata maallaqaa taasisaniin booda ibsa fulbaana 29 bara 2025 baasaniin ifoomse. Gatiin dhiyeessii nyaataan wal qabatanii waggaa tokko dura waggaatti dhibbeentaa 18.8tiin dabalaa turuu ibsuun dhuma ji'a hagayyaa bara 2025tti gatiin dhiyeessii nyaataan wal qabatanii dhibbeentaa 12.6 qofaan dabalaa jiraachuu ibse. Qaala'insi jireenyaa gadi bu'uun isaa imaammata maallaqaa cimaa, oomishtummaa qonnaa fooyya'aa fi tarkaanfiiwwan bulchiinsaa mootummaan gatii tasgabbeessuuf fudhateen kan deeggarame ta'uu koreen imaammata maallaqaa baankichaa akeekeera. Faallaa kanaan gatiin meeshaalee nyaataa waliin qabannee daballii agarsiisuun dhibbeentaa 15.1 ga'uu gabaasuun kunis daballiin sharafa alaa haga ta'e dhiibbaa waan geessiseefi jedhe. Gama biraatiin daangaan haga liqeessuu baankilee kana dura dhibbeentaa 18 ture fulbaana bara kana irraa eegalee guutummaatti ni ka'a jedhamee yaadamaa turus ka'uu dhiisuun gara dhibbeentaa 24 qofaatti ol ka'eera jedhame. Kanaanis baankileen kan kanaan dura liqeessan dabalataan dhibbeentaa 24 isa liqeessanii dabalanii liqeessuu danda'u. Tarkaanfiin kun tasgabbii faayinaansii eegaa amma baankileen liqeessuu danda'an ol kaasuu fayyadaa jedhe gabaasichi. Dhalli dhibbeentaa 15 ta'e akka turu kan ifoomse baankichi
dhalli kuufamaa fi liqaas kan jijjiiramne ta'uu ibse. Akka waliigalaatti guddinni dinagdee mallattoolee gaarii mul'isaa jiraachuu kan ibse yoo ta'u, oomishni qonnaa bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu, oomishni industirii guddachuu fi galiin alergii bunaa fi warqee irraa argamu olaanaa ta'uu eereera. Bara bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti yakki guddaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Biyya kana irratti kan argamu waldaan hawaasaa Oromoo Albertaa Kaabaa dhimma kana ilaalchisuun xalayaa miseensota mana maree bakka bu'ootaatiif barreesseera. Caaltuu Badhaasoo dabalata oduu kana akka taasisanitti himte. Biyya Kaanaadaatti kan argamtu waldaan hawaasaa Oromoo Albertaa Kaabaa xalayaa miseensota paarlaamaaf barreesseen yeroo xiyyeeffannoon hawaasaa addunyaa wal waraansawwan gurguddoo addunyaa kana irra jiraniin qabamee jiru kanatti mootummaan Abiy Ahmad uummata Oromoo irratti ajjeechaa julmaa dabalatee yakkoota hamoo raawwataa jira jechuun OMN gabaaseera. Mootummaan Abiy Ahmad naannolee ollaa waliin ta'uun uummata Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachuu kan eeru xalayaan waldichaa faannoo fi humnoota babal'ifannaa lafaa irratti bobba'an biraatiin ajjeechaa julmaa, saamichi, mancaatiin qabeenyaa fi yakkoonni biroon uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu ibseeti jira. Yakkoonni kunniin qaamolee kanneeniin uummata irratti kan raawwatame beekamtii mootummaa federaalaa, naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi naannolee biroo qooda qabaniitiin ta'uu waldaan hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa himeeti jira. Yakkoonni kunniin kan raawwataman godinaalee Wallaggaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Boorana, Baalee, magaalaa Dirree Dhawaa fi godina addaa saba Oromoo Walloo akkasumas bakkeewwan birootti ta'uu ibsee jira. Bakkoota kanneenitti humnoonni mootummoota naannolee ollaa fi hidhattoonni mootummaan dhoksaan deeggaruu irra deddeebiin bobba'uun lubbuu namoota nagaa gara jabeenyaan dabarsuu, gocha suukanneessaa biroo raawwachuu, qe'ee jiraattota gubanii barbadeessuu, qabeenya uummataa saamuu fi uummata julmaan buqqisuutti jiru jedhe waldichi. Uummanni qe'ee isaa akka tiksuu fi haleellaa humnoota kanneenii akka ittisuu qabu kan eere xalayaan waldaa hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa hawaasni addunyaa uummata Oromoo cinaa akka dhaabbatu yaamicha dhiyeesseera. Yakki kun uummata irraa akka dhaabbatu mootummaan Kaanaadaa mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa geggeessu waldaan hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa gaafateera. TPLF miidiyaa naannichatti qoodinsa labsuu jedhe irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadate. Akka TPLF dhaadate kanatti yoo ta'e gaazexootaa fi miidiyaalee irratti yaaddoo guddaa uumuun himame. Paartiin Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay TPLF miidiyaa qoodinsa labsuu fi ajandaa diinaa tamsaasu irratti tarkaanfii duubatti hin deebine fudhachuuf murteesseera jedhe. Kun ammoo gaazexootaa fi abbootii miidiyaa naannichaa sodaa guddaa keessa galcheera. Akeekkachiisi kun kan kenname torban darbe magaalaa Maqaleetti yeroo TPLF fi gaazexeessitoonni waliin mari'atanitti itti gaafatamtuu waajjira paartii TPLF Aadde Fataleworq Gabra Egzaaberiin wayitaa ibsaa kennanittidha. Aadde Fataleworq miidiyaa maqaa eeruu baatanus hiriira waraanaaf waamicha godhuu fi garee amanamummaa dhabeef afaan faajjii godhu jechuun miidiyaa tokko tokko balaaleffattee turte. Isheen akka himtetti paartiin Adda Bilisummaa Uummataa Tigraay fi raayyaan waraanaa gochaa akkanarratti tarkaanfii fudhachuu waliigaluun isaanii murteeffachuu ibsite. Miidiyaan Tigraay keessatti walmormii paartilee keessa seenee jira kan jette Aadde Fataleworq hayyoota, beektota, qaamoleen siyaasaa fi namoota miidiyaa irratti beekamtii qaban qeeqaa turte. Namoonni tokko tokko dhalattoota Tigraay jechuun shakkii keessa kan nama galchudha jettee akeekkachiisa si'achi dhimmi nuti obsinuuf hin jiru jedhu ibsite. Hooggantoonni miidiyaa dhuunfaa immoo jechuun kun mirga miidiyaa irratti balaa kan fidu ta'uu himan. Gulaalaa fi hojii gaggeessaa olaanaa miidiyaa TBS Abeel Guus jecha sodaa hin qabnu jedhu kun mirga miidiyaa irratti akeekkachiisa hamaa agarsiisaa jedhe. Kun immoo gaazexeessitoota ugguruu fi miidiyaa hunda afaan qabachiisuuf hawwii qaban agarsiisa. Kanaaf gaazexeessitoonni tajaajila isaan irratti sodaa, doorsisaa fi waltajjii uummataa irraa ugguramaa jiraachuu ibse. Daayirektarri miidiyaa Laazaa Tigraay Barakat Mokonnin marii kanarratti kan hirmaate yoo ta'u, haala akkanaa keessatti gaazexeessonni bilisaan hojii isaanii hojjechuuf cimaa fi rakkisaa taasisaa jedhe. Miidiyaan uummataaf odeeffannoo kennuu qaba malee sagalee siyaasaaf hojjechuu hin qabus jedhe. Laazaan erga jechuun sun dubbatamanii booda uggura seera qabeessa hin mudanne ta'us Barakat garuu gaazexeessonni gama intarneetitti xiyyeeffachuu isaanii ibse. Dabaluunis tokkummaan miidiyaa bilisaa afaan qabachiisuuf hin dhufu
kan dhufuu danda'u haasawaa iftoominaa fi amanamummaadhaan malee jechuun hime. Yaaddoon miidiyaa Tigraay keessatti haaraa miti. Kana duras bitootessaa bara 2023 gaazexeessonni hedduun kan miidiyaa Dimtsi Wayyaanee miidiyaa TPLF'n dhuunfatame magaalaa Maqaleetti argamu hojii isaaniirraa ugguramuun isaanii ni yaadatama. Naannolee Amaaraa fi Tigraayitti roobni cimaan cabbii bakatee roobuun himame. Roobni cimaan cabbii makatee roobee kun lafa qonnaa hedduu barbadeessutu himame. Caaltuu badhaasoo dabalata oduu kanaa akka taa'utu isinitti himti. Tigraay keessatti cabbii rooba cimaa waliin makamee fi Amaaratti lolaa fi sigiga lafaan wal duraa duubaan mudatee lafa qonnaa hektaara 10,000 lakkaa'amu barbadeesse. Maatiin qonnaan bulaa 10,000 lakkaa'aman rakkoon isaan mudateera. Godina Kibba Ba'aa Tigraay aanaa Dagwaa Tambi'een keessatti fulbaana 26 bara 2025 rooba cabbii makate roobuun midhaan lafa qonnaa hektaara 143 irra faca'ee guutummaatti haxaa'eera jedhame. Gabra Kiristoos Gaarawii bulchiinsa olaanaa aanaa Dagwee Tambi'een rooba cabbii kanaan maatiin qonnaan bulaa 284 miidhamuu himaniiru jedhan. Hanga danda'ametti hawaasa rakkoo kanaan miidhame ni deeggarra kan jedhan qondaalli kun dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa gargaarsa dabalataa akka funaanan waamicha dhiyeessaniiru. Hoogganaan waajjira dinagdee qonnaa fi misooma daraaraa aanaa Dagwaa Tambi'een Maammooyii Gabra Maariyaam akka jedhanitti maatii miidhameef deeggarsi itti fufiinsa qabuu fi iddoo jireenyaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf mala barbaaduun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraatti lolaa qorrii fi sigigni lafaa mudate miidhaa guddaa geessiseera jedhame. Waajjirri qonnaa godina Walloo Kaabaa qofti lafti qonnaa hektaarri 6,000 barbadaa'uu fi maatiin 45,000 ol rakkachuu gabaase. Dhimma hidha haaromsaa irratti Itoophiyaa wajjin muddama keessa kan jirtu Masriin dhimma hidha haaromsaa kana gara mana murtii idil-addunyaatti akka geessitu ibsite. Dhimma hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa irratti dhaadachaa kan turte Masriin hidhicha mana murtii idil-addunyaatti dhiyeessaa jette. Ministeerri dhimma alaa Masrii Baadir Abdellaatiin Tibbanaa kora dhaabbata mootummoota gamtooma irratti yoo dubbatan Itoophiyaan lubbuun miliyoonota biyyoota yaa Abbayyaa irra jiran 2 balaarra buusteetti jechuun dubbatan. Ministeerichi Sudaanii fi Masrii eeraniiru. Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guutuun waan Masriin mirga ishee dagatte itti fakkaateera jedhan. Itoophiyaan waliigaltee dhaabbataa tokkorra osoo hin gahin murtee ofii isheen hidhicha bishaaniin guuttee jechuun himatan. Dubbiin ministeerichaa erga Itoophiyaan hidha haaromsaa guddichaa waggoota 14 ijaarsaa turtee sirna ho'aan eebbisiiftee booda dhagahame. Itoophiyaan imaammata gartokkee hojiirra oolchuun gaanfa Afrikaa fi biyyoota bahaa yaa Abbayyaa jeeqaa jirtis jedhan. Masriin biyyoota yaa laga Abbayyaa qoodatan waliin hariiroo cimaa uumuuf hojjechaa turte. Misooma waloos ni deeggarti. Lagni Naayil madda badhaadhummaa fi guddina hunda keenyaati jedhan Abdellaatiin. Itoophiyaan garuu seera idil-addunyaa cabsuu filatte. Waliigaltee waloo malee ofumaaf imaammata gaanfa Afrikaa fi biyyoota baha Naayil jeequu hordoftee jechuun himataniin. Guyyaa Itoophiyaan hidha kana eebbisiiftu Masriin tarkaanfii seeraan alaa Itoophiyaan fudhatte jechuun xalayaa tokko mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif galchiteetti. Itoophiyaanis laga Abbayyaa 85 akka gumaachitu himuun akkuma Masriin hidha Aswaan irraa fayyadamtu hidha haaromsaa irraa humna ibsaa fi misoomaaf fayyadamuuf mirga guutuu akka qabdu ibsiteetti. Itoophiyaan ammoo ibsa karaa raayyaa ittisa biyyaa tibbana baasteen faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf qophii ta'uu himte. Itti fayyadama bishaanii fi gaaffii hulaa galaanaa kabachiisuuf qophii ta'uu eera ibsi raayyaa ittisa biyyaa kun. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork fuula Feesbuukii Gadaa Miidiyaa Neetwoork hordoftoota hedduu qabu yeroof nu jalaa ugguramee jira. Isa deebisiisuudhaaf carraaqqiiwwan garaagaraa taasisuu irratti argamna. Agasittuu garuu oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee keenya kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii fi karaa toora Tiwiitarii keenyaa nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aatiif qabadhee dhiyaadhee kana gaammaatti hordoftan ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebinaa. Agasittuu qophiilee keenya kanneen biroo wajjin turtii gaarii.